Chaayinaan biyya nu galtee hojii hojjechuu qofa miti isin galee. Dhiira birrii hin qabne tokkoof tokko haadha qofatu jaallata abbaanuun barbaadu ilma koosa duriyyee jedhee mana hariya jechuudha. Ijoolleen keenya akka tokko nu sossodaachisaa jiru. Qabdu jedhan. Wallaahi hin qabdu jedhan. Oksum billee waan amma kuma budduu jedhan qabdu jedhan. Maa yoo haasoftan maaliif uummata laayivii irra baastanii. Ashama kam jirtu hordoftoota fi kabajamtoota Oromoo Show akkam naaf jirtu ni zada har'as video kabraati walitti deebinee jirra akkuma argitan egaa maayikis ishee ergasii akkasitti qaban dura jechaadha akkasitti qajeelfannee jirra maaliif har'as video babbareedaa babbaarsa baay'ee isinii qabadhee dhufeetan jira warreen immoo gara channel kanatti haarawaa dhuftan dafaa subscribe godhaatii maatii channel kana ta'an isiniin jedha video kana immoo hundi keessan like gochuudhaan nu jajjabeessan isiniin jedha gara video harana afirtani Maalan si afeeraa sinna afeera malee. Maanni si warri durbaa kunneen jireenya keessan keessatti guyyaa tokkotti nama afeertamanii. Yoo? Gaafuma waan addaamii fi jamu kichaalaatte ka. Isa gaafa sana yoo seexana nu dogoggorseeti. Isa gaafa sana yoo seexana nu dogoggorseeti. Si yoomuu nu afeertu qoyaa dubartoonni yoomuu nu amma mirgi dhiirotaa amma nu kabajamuu qaba jechaadha meemee. Waan itti gaafatamaa dhimma dhiirotaati. Akkuma beekamu waan itti gaafatamaa dhimma dhiirotaati. Dubartoonni dhiibbaa akkamiin irratti gochaa jiran kan jedhu irratti yaada kaastu jechaadha. Ani yaadi yookaan gaaffii ani qabu jaalallee qabannee gaafa affeeruudhaaf kaaffetti waamnu dubartoonni maabaraan wal qindeessanii qofa nurratti dhufanii kiisii dhiirotaa kana qulqulleessaa jiru dhimmi kuni nuuf haalaallamuun jedha. Nuti dhiironni waan nuti yaaduu fi qorra keessatti hirriba dhabnee boqonnaa dhabnee hojjenne isaan kosmootiksiidha jecha maallaqa nuyi hojjennee toni aduu keessa dadhabnee hojjennee fuune tokko ani isaan bareedinaaf oolchanii maallaqa keenya nurraa fidanii duguugan kun maaliif nu laallamne darraa waan na kenneef galatoman jedha ani gaafii qabu dubartoota irratti dubartoonni yeroo gaafannu dubra jedhaniiti yeroo sargiin gizee ga'u dubraan sun hin jiru maaliif jedheetiin yaadni kanan kaasaa galatoomaa. Gaafatamaa dhimma dhiirotaa keenya dhuftanii dubbisuu keenya saniif guddaa galatoomaa jecha yaadan qabu dhiironni keenya shamarraniin baay'ee baddalamaa jiru. Kunis akkamitti dhiirri keenya gabbarsa sodaatee fuudha dhiisee qobaasaa baay'ee rakkachaa jira. An kanan jedhu gabbarumti nurraa gaafatu. Adaabbatu jedhan. Hayyee yaani mana keessaa kee yaada gaariidha. Qaama dhimmi ilaalatu wajjin mari'annee kan deebii isinitti himu ta'a. Turtii keenyaaf baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Nagaan tura. Akkas paarlaamaa ta'aati mari'achuun giddiidha isin galee. Seechi immoo gara guddoo hidhamuutti waan deemaa jirruuf nuti dhiironni mirgi keenya nuuf kabajamu jenna isin galee. Akka barbaaddan. An keessaan qabu waan akka barbaadan. Jaalalti dhugaa hin jirtu jechuun duratti takkaa nama korte. Jaalalli dhugaa hin jiru jechuu keenya dura takkaa nama kortee jedhe mucaan ana iyyuu mokkortee taate. Atu ana mokkoriin jaalalti dhugaa hin bade jechuun iyyuu kun iyyuu seeraan nama gaafachiisa. Sini monte ni situ mari ram fadhi. Maalidha? Obboleessa keenya jaalladhe. Dhugaa? Dhugaa. Wow! Bravo reedu sayo akkatti namatti tolu. Man kami nagaa jirtaatu kunuun si waan ta'e sitti madhee sodaadde natti moo maali? Walaa obboleettii keenya jaalladhe. Obboleettii koo moo taamirii hin qatana. Dhugaadhaan dubartoonni yoo ka'een obboleessa keenya jaalladhe yoo waliin jedhani baay'ee gammaduu waliif taatu bakka jira miti walitti wal jajjabeessu isinii galee nuti dhiironni immoo yoo dhufanii obboleettii keenya jaalladhe yoo waliin jenne nuyi yookaan nuun lolu yookaan rukuttaa ka'a maaliif jira miti wal beekna bakka nuti dhiironni maaf akka akkas waliin jennu. Harmee banantee liqimsuuf lafee keessumatti utuu lafti waamiin gaafa sumaaf illee waan hin gochuu qabu utuu natti hin dhaamin
ofii jala seentee argaa fuudhacheedha olitti na dhabdee ittiin na geggeessuuf utuu nan dhungatiin ofitti na qabdee marartee na waamuu mataa koo qaqqabdee naaf hoksu lagartee qofaatti na dhiistee anaan duwwaa gootee na unsuun nagattee foolii kee dharra'ee urgaa kee sirriitti utuu ani suufiin ijoollummaa kootti harma keeyyuu hodhee utuu ani hin quufiin akka yeroo kaanii bobaa kee jala iyyuu na galfachuu dhiistee utuun si ammadhu ija kee narraatii dagalfachuun ciistee galgala gaafasii utuu natti nimiin gaafa duutee badde anatti fakkeessuuf martuu hidhii tuutee gaafa tuutee gadde ijoonni kee lamaan bulanii dammaqu rafaniiruun se'ee du'uu kee yoon bares firoonni koo kaanii afaniiruun se'ee garuu gaafa isaan rafanii akka hojjetanii burriitti kaachiftu eebonnaan obaastee gaafa isaan beela awwarreetti nyaachiftu warri na jaallatan jedhee kanan eegu warra na kunuunsu argaa koo jibbanii funyaan na abootu arra na funuunsu miirri koo gammachuu ijawwan koo lamaan ifaa na gu'anii firan qabuu marmee firoonni koo martuu si faana du'anii deemsa nama dhorkaa faana nama hidda haada bofa shirrii edaa argattes yoo dhabdes kan nama jibbine haadha qofa firrii. Egaa warri haadha qabdan baay'ee galateeffachuu qabdu jechaadha. Warri haadha qabdan hamma dandeessaniin gammachiisuu yaala. Sinuma hamma waan nurkaa bahutti uumaa nutti hin fakkaatu miti gaafa nurkaa bahe nutti beekama jechaadha. Maaliifuu cimsaa qaba warri haadha qabdan. Warri haadha hin qabne immoo Rabbiin kan jannataa isiniif godhu. Rabbiin ija rahmataatiin haa ilaalu isiniif haa ilaalu. Chaayinaan biyya nu galtee hojii hojjechuu qofaa miti isin galee ijoollee keenyas fuudhuu jalqabaniiru. Isaa US nu jalaa dhaqanii ijoolleen jedhaa jirra amma kunoo nu dhumatteetti bakka. Chaayinaan ijoollee keenya fuudhuu jalqabnaan nu dhumteetti. Maaliif ugaa jalqabameera isin galee jalqabameera. Jaalalli jiraannaan birrii maal abbaasa laa wallaahi utuu shinti beetiin dhaqee zuulii irratti albaartu deemaa dhiqadhaa. Dhiira birrii hin qabne tokkoof tokko haadha qofatu jaallata abbaanuun barbaadu ilma koosa duriyyee jedhee mana hariya jechuudha. Kanaafuu obboleessa kiyya deemi waa qaqqabadhu bakka cimsi waa wanti jechuu mokkori. Isa siin jaalladha siin jedhaa jirtu amma chaansii bukkee keetiin argattutti malee dhiirri nama birrii hin qabne shamarrii dhiira birrii hin qabne hin barbaaddu. Takka ittee diimaa dhuguuf deemta laa asirraan rifeensa buqqisa of hin gatinati jaalalli. Akkuma argitan egaa ijoolleen keenya akka tokko nu sossodaachisaa jiru. Maaliifuu hin gowwoominaa isin hin gowwoomina jaalalli wam harii caalala wama hunda caala isin maallaqaa itti deemte guyyaa tokko deebi'uun si mana ari'atamuun siin oolu isinii galee abshira anaafsi jirra la
anaafsi akkuma jiraannetti ila rabbiin ubbuusa. ሲወዱሽ መውደዱን ቻይባት ልብሽ መለወል ይቅርባት ውበትሽ ይራገፋል በድንጋት ኢድሜም ያልፋል እንደ ዘባት ቻይባት ቻይባት መፈቀሩም ቻይባት ቻይባት ማላመዱንም ቻይባት 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 Asu sagaleen kun stuudiyoo galeedha. Sagalee chaayibbat hubatim yiragfal. Dubartoonni gaafa waggaa 15 hanga 20 keessa yeroo jiran wama xaxabachiisu jaallatu jedhan. Gaafa 20 hanga 25 keessa galanii dhiira maallaqa qabu barbaadu jedhan. Qalbiin jara gara maallaqaati jedhan. Gaafa 25 hanga 30 keessa galan gaafa sana nama dhugaan jaallatu jaalala dhugaa yookaan nama dhugaan waan dhugaa taasoo barbaadu jedhan. Baay'isaniin qoosanu jechaadha. Gaafa 30 ol ta'anii nama fuudhuu barbaadetti nama fuudhuuf barbaadetti dhaqu jedhan. Hin qabdu jedhan. Wallahi hin qabdu jedhan. Oksum billahi waan amma kuma budduu jedhan qabdu jedhan. Sanumaayyuu qabu amma kuma budduu yoo. Summaan nama fayyaddireet kaan hin rigatanii moo. Hin qabuun jedhe bar. Ankan korok anak Malin pincatare. Malin pincatare. Wama teko way iwana pa pincan bakka urat way jepti bakka ti pincaw. Guys, stop screen guys. Let's go. Kana fuda difte sada wallahi azim. Ummanni maraataa jira. Ummanni TikTok ash hamma fira siiduu dhabde moo yoo fira siiduu dhabde nutti siinaanu. Baay'ee yeroo baay'ee cimaa keessa geenyeera isin galee dubartiin akkanaaf aan baastee waan hin taane haasa'uun maa yoo haasoftan maaliif ummata laayivii irra baastanii ummata kanamaaf wama akkanaatti dubbatu. Ijoollee meeqati isin hordofu namoota meeqati isin hordofu maatii keessan meeqati isin hordofu xiqqoo isinitti nagaamu yoo maatiidhaaf illee yaadne namootuma isin hordofu yaaddanuma xiqqoo wanta kanaan ta'uu. Yoo haasoo barbaadan telegiraamiin jira waastaappiin imoon wanta miseenjarii wanti garaagaraa jira achirratti deemtanii haasa'uu dandeessan isin galee wanta kana please sooshaal miidiyaa irratti warreen riikaardi gootanii gadhiistanis fooloorsiin isinitti haafu laayikiin isinitti haafu gara keessanitti deebi'aan jedhaan wanta kanaan ta'u jechaadha. Viidiyoon irraaf qabdee dhufe kana fakkaata isinitti tolee isin bohaartee isin gammachiisee yaada hamma viidiyoo kabiraatii walitti deebinutti Oroshow bye.